Biyyattii kaaba Itoophiyaatti argamtu Tigraay yeroodhaa yerootti atakaroo siyaasaatiin erga ungulamtee waggoota dheeraa lakkoofsiftee jirti. Lammiileen biyyattii yeroo nageenya barbaadanitti murnoonni dhuunfaa fi aangoo dhuunfaa barbaadan atakaroo kaaba Itoophiyaa keessatti murnoota biyyoota ollaa wajjin ta'uudhaan lammiilee nagaa boqonnaa erga orguu jalqabanii oolanii bubbulan jedhama. Murni Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu hariiroo Eertiraa wajjin godhaa jiru kan balaaleffatu lammiileen biyyattiidha. Amman tanatti lolli nun baasu jechuudhaan yaada isaanii erga dabarfachuu eegalanii oolanii bubbulanii jiran. Kuni kanumaan osoo jiru murteen har'an tanatti Eertiraa fi Tigraay walii galtee mallatteessaa jiran kun humna waraanaa irratti kan bu'uureffate ta'ullee Tigraayin faayidaa tokko hin buusu jechuudhaan lammiileen biyyattii komachaa jiru. Pirezidaantiin bulchiisa yeroo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaa tumsi hooggantoota muraasa abuutaa fi garee humna ittisa Tigraay keessaa muraasni mootummaa Eertiraa waliin tolfatan jiran kaayyoo qabatamaa hin qabne jechuudhaan qeeqanii jiran. Obbo Geetaachoo fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreeffama maxxansaniin Tigraay dirree waraanaatti jijjiiruun sirna abbaa irree Eertiraaf boqonnaa kennuun alatti tumsi kun hiika akka hin qabnes ifoomsanii jiran. Xiinxala kaaba Itoophiyaa fi akkasuma hooggansa aanaa kan turan obbo Geetaachoo Raddaan fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreeffama maxxansaniin Tigraay dirree waraanaatti jijjiiruun sirna abbaa irree Eertiraaf boqonnaa kennuun alatti tumsi hiikaa hin qabne jechuudhaanis komatanii jiran. Hariiroo baay'een dubbatamuu fi ture kun immoo garee Tigraay yeroo fi humna guddaa itti invest godhe haal duree hedduu michoota isaanii ollaawwan Eertiraa biraan kaanitti irratti hundaa'een kan ibsanidha. Gareen kun faannoo dallansiisuu dhiisuuf jecha lixa Tigraay deebifachuuf tarkaanfii tokkollee fudhachaa akka hin jirre kan himan obbo Geetaachoo Raddaadha. Waa'ee hiree gara fuula duraa Tigraay irratti mariin akka hin jirre akkasumas hunda walii galtee Aljeesri guutummaatti fudhachuu fi haal duree mootummaa Eertiraa jalatti bulu akka ta'es ibsanii jiran. Isaayyaas Afwerqi hooggantoota abuutaa kan aarsaa kafaluu fi fedhii akka hin qabnes ifatti dippiloomaatotaaf himanii turan. Isaanis obbo Geetaachoo Raddaas irra deebi'anii yaadachiisanii jiran. Gareen kun mudama hamma ofumaan uume keessa cuuphame akka jirus dubbatanii jiran. Obbo Geetaachoon gareen kun amma rakkoo kana jalaa miliquuf ajandaa biraa uumuuf yaalii gochaa jiraachuus ibsanii jiran. Godinaalee kibbaa fi kibba bahaa Tigraay keessatti hojii waraanaa geggeessuun aangoo humnaan dhuunfachuuf yaalaa akka jirus ibsanii jiran. Gamtaan badii mootummoota Eertiraa fi gareen abuutaa humnoota waraana Tigraay murtaa'aniin deeggarame kun labsii waraana haaraa uummata keenya irratti labsee jira jechuudhaan ibsanii jiran. Daandii diigamuunsa uummata Tigraay hunda fudhatama dhabuun isaa ifoomsanii jiran. Pirezidaantiin bulchiisa yeroo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaa tumsi hooggantoota muraasa abuutaa fi garee humna ittisa Tigraay keessaa muraasni mootummaa Eertiraa waliin tolfataa jiran kaayyoo qabatamaa hin qabne jechuudhaan qeeqanii jiran. Obbo Geetaachoon fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreeffama maxxansaniin Tigraay dirree waraanaatti jijjiiruun sirna abbaa irree Eertiraaf boqonnaa kennuun alatti tumsi kun akka hiikaa hin qabnes irra deebi'uudhaan yaadachiisanii jiran. Hariiroo baay'ee dubbatamaa fi turee fi kan gareen Tigraay yeroo fi humna guddaa itti invest godhe haal duree hedduu michoota isaanii ollaa Eertiraa biraa kaan irratti kan hundaa'e ta'us ibsanii jiran. Gareen kun faannoo dallansiisuu dhiisuu fi jecha lixa Tigraay deebifachuuf tarkaanfii tokkollee fudhachuu akka hin jirre kan himan obbo Geetaachoodha. Waa'ee hiree gara fuula duraa Tigraay irratti mariin akka hin jirre akkasumas hunda walii galtee Aljeers guutummaatti fudhachuu fi haal duree mootummaa Eertiraa jalatti bulu akka ta'es ibsanii jiran. Isaayyaas Afwerqi hooggantoota abuutaa kanaaf aarsaa kafaluuf fedhii akka hin qabne ifatti dippiloomaatotaaf himuu isaanis obbo Geetaachoo Raddaa eeranii jiran. Gareen kun mudama hamaa ofumaa uume kana keessaa baqachuudhaaf kallattiilee adda addaatiin carraa soqachaa jiras jedhanii jiran. Obbo Geetaachoon gareen kun amma rakkoo kana jalaa miliquuf ajandaa biraa uumuuf yaalii gochaa jiraachuu ibsanii jiran. Godinaaleen kibbaa fi kibba bahaa Tigraay keessatti hojiin waraanaa geggeessuun aangoo humnaan dhuunfachuuf yaalaa akka jiranis ibsanii jiran. Gamtaan badii mootummoota Eertiraa fi gareen abuutaa humnoota waraana Tigraay muraata ta'aniin humna labsii waraana haaraa uummata keenya irratti labsee jiras jedhanii jiran. Daandiin diigamuunsa kun uummata Tigraay hunda fudhatama dhabuu qaba jechuudhaanis komii isaanis dabarsanii jiran obbo Geetaachoo Raddaa.
Adoolessa digdamii bara 2025 kibba Tigraay waraanni banamee jiraachuu maddeen tokko yoo himan bulchaan bulchiisa yeroo naannicha ammoo jijjiirama hooggansaa godhaa jira jechuudhaan ifoomsee jira. Gama biroon ammoo Eertiraan Tigraay walii galtee humnoota Tigraay leenjisuu haal duree xumurtee jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa ifoomsanii jiran. Waldhabdee bulchiinsa Jeneraal Taaddasaa Waradaa fi garee isaan mormu gidduutti damee uumameen tureen bulchiinsi Jeneraal Taaddasaa fi TPLF Dabratsiyoon hoogganamu waliinis michuudhaas jedhanii jiran. Humni waraana jeneraalota TPLF waliin walii galuu diduun gammoojjii Afaaritti leenji'aa ture amma Tigraay seenee jiraachuu hooggantoonni garichaa humanii jiran. Kibba Tigraay gareen pirezidaantii Tigraay duraanii Geetaachoo Raddaa deeggaru bulchitoonni naannichaa bulchiinsa Jeneraal Taaddasaaf hin awwaatanis jedhamee jira. Tibbana kibba Tigraay humna waraana bobbaasaa akka jiru bulchiinsi Jeneraal Taaddasaa himanii jiran. Kaayoon humna nageenyaa kun achitti bobba'eef ammoo jijjiirama hooggansaa taasifamaa jiraachuu akka akeekus ibsanii jiran. Humni TPLF irraa fottaqee bahe humna nageenya Tigraay jechuun kan of waamu kibba Tigraay akka jiranis himamee jira. Jijjiirama bulchiinsaa Jeneraal Taaddasaan gochaa jiran kan mormanii fi humna bulchiinsa naannichaa bobbaasan gidduutti walitti bu'iinsi uumamuun akka hin oolle himamaa jira. Muudama biraan naannichatti balaa hamaa ta'uu mala jechuudhaan irra deddeebiidhaanis dubbatamaa jira. Eertiraan Tigraay waliin walii galtee humnoota Tigraay leenjisuuf haal duree xumurtee jirti jechuudhaanis maddeen adda addaa ennaa ifoomsan. Dubbii kana kan saaxilan ammoo pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaati. Hidhattoonni Tigraay Eertiraa leenjisuun kun humnoota Eertiraa waliin qindoominaan lola Itoophiyaa irratti banuuf qophii akka jiranis ibsanii jiran. Yaaddoon obbo Geetaachoon TPLFiif humnoota Shaabiyaa waliin ta'uu kaayyoo Tigraay dirree waraanaa taasisuun alatti faayidaa tokkollee hin qabu jechuudhaan hawaasa biyyattiitiif dhaamanii jiran. Obbo Geetaachoon Eertiraan kan boqonnaa sammuu argattu yoo Tigraay dirree waraanaa taate badde qofa jechuudhaanis dubbatanii jiran. TPLF erga beekamtiin isii boordii filannoo biyyaalessaa haqame hidhattoota leenjisuu hojii dippiloomaasii Eertiraa wajjin ibsa miidiyaalee fi torbaaniin kennitu kumaatamas jedhanii jiran. Isaan ibsa miidiyaa of boksisuun alatti waraanattis akka hin galle qophii waraana isaan taasisaa jiran ilaalchise Fiild Marshaal Biraanuu Juullaa akeekkachiisas laatanii jiran. Akka Fiild Marshaal Biraanuu Juullaa jeneraalli biyyattii jedhanitti TPLF marsaa afuraffaaf waraanaaf qophaa'aa jirti. Kun immoo isin hin baasu jechuudhaan jeneraallichis dhaamanii jiran. Kanaaf TPLF of bokkisuu dhiisee meeshaalee waraanaa gurguddaa naannoleen qabachuuf hin ayyamamne bu'uura walii galtee Piriitooriyaa mootummaa federaalaa dabarse kennuu qaba jechuudhaan sochii waraanaa taasisaa jirturraas akka of qusatanis Meejor Jeneraal Biraanuu Juullaa ergaa isaanii dabarsan.